Kaleessaa gurguree jaalalleessaaf iPhone 40 biteef. Yoo shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee wal duubaan wantoota nama ajaa'ibsiisan lama isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin akka turtan kabajaan isin gaafachaa appilikeeshinii ajaa'ibaa yeroo namni isiniif bilbilu hojiirra ciistanii yookiin immoo irraa fagaattanii bilbila keessan irraa kan jirtan yoo ta'e eenyu akka isiniif bilbile otuu bilbila keessan hin argiin maqaa nama isiniif bilbilee kan isiniif waamu lakkoofsi sun yeroo jalqabaaf kan isiniif bilbilame yoo ta'e maqaa nama sanaa kan isinitti dubbatu dogongoraan maqaa nama qabattaniillee dura kan isin sirreessisu appilikeeshinii ajaa'ibaadhaatii liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra jira ammuma liinkii sana tuquun itti fayyadamuu dandeessu jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeeti. Guyyaa kaleessaa wanta ajaa'ibaatu biyya Naajeeriyaatii dhagahame. Dargaggoo yuunivarsiitii Haarkoorti baratu jaalallee isaatiif kaleessaa gurguruun moobaayilii haaraa ba'e iPhone 40 bitee kenneefi. Maaliif akkana gootee jedhamee yeroo gaafatamu jaalallee kootiin baay'een jaalladhaa lubbuu kooyyuu nan kennaaf miti kalee koo akkamittiin baaseen gurguruu fi nan dadhabaa jedhee hiriyoota isaaf deebisa. Hiriyoonni isaas suuraa isaa moobaayila sana waliin kaasuun toora sooshaal miidiyaa irratti gadhiisanii kunoo addunyaan guutuun waa'ee isaa dubbachaa jira. Haa ta'uutii garuu guyyaa kanaa booddee jaalalleen dhiira qabeenya hin qabne qabaatte kalee kee baasii naaf gurguriitii wantan barbaade naaf godhi jettee gaafachuun ishee kan hin oolle. Biyya Naajeeriyaa keessatti moobaayilli iPhone 14 niiraa miiliyoona 1,400 gurgurama. Gara doolaaraatti yeroo jijjiiramu 3,250 ta'a. Gara qarshii biyya keenyaatti yeroo jijjiiramu gabaa gurraachaan naannoo 300 ta'a. Kalee lama bitaaf mirgaan fayyaa kan qabu qarshii 600 baatee deema akka jechuuti. Haa ta'uutii garuu rabbi jaalala kan kaa'e kalee keessa otoo hin taane onnee keessadha. Kan jaallatu onnee isaan akka jaallatuun malee kalee isaa baasee akka gurguruutiif miti. Waaqayyo wanta kana bilisaan nuuf kenne. Bor dargaggeessi kun dhibee kaleetiin qabamuu danda'a. Kaleen tokko qofaashee waggoota hedduu hojjechuu hin dandeessu. Gara biraa kan nama gaddisiisu immoo dargaggoon kun barataa yuunivarsiitiidha. Hanga dhumaatti jaalalaan waliin ta'uu hin ta'inii wanti beekamu hin jiru. Yeroo ammaa kana jaalalaan miti bultiidhaan walitti dhufanii waan baay'ee wanta meeqa dhagahaa oolla. Kun jaalala otoo hin taane maraatummaadha. Bor fayyaa qabeessa ta'ee kan waliin hin jiraanneef har'a qaama isaa kutee kenneefi. Jaalalli akkanaa akka dhuunfaa kootti sirrii mitiin jedha. Isin dhaggeeffattoonni qophii Oromiyaa 24 immoo yaada keessan komentii jalatti barreessaa. Gara seenaa lammaffaa nama gaddisiisuutti isiniin dabarsu. Dargaggeessa maraatuu ta'ee veelloo kan cidhaa kan dubartii fi suufii kan cidhaa kan dhiiraa godhatee deemuuti. Dargaggoon kun jaalallee qabatee wal jaallatanii walii galanii isheen jaarsa gara maatii kootti ergadhuutii na fuudhii jettee yeroo gaafattu innis gaa'ela yookiin immoo cidhaaf kan barbaachisu maallaqa walitti qabachuu deemee baatiiwwaniif erga hojjetee booda jaarsa gara maatii isheetti ergata. Maatiin ishees tole jedhanii fi maatiin warri isaa fi warri ishee guyyaa gammachuu isaanii kana ollaaf qoodanii ollaa waliin nyaatanii dhuganii gaa'ela isaanii raawwachuuf oliif gadi fiiguu jalqabanii. Beelloon bitamee suufiin bitamee wantoonni maatiif barbaachisan erga deemanii guyyaan gaa'elaa ta'uuf guyyaan lama yeroo hafu maatii intalaarraa gara gurbaatti bilbilli tokko bilbilama. Innis waan kanatti waan shakkineef dhimmuma gaa'ela isaanii irratti waan taafe waliin haasa'uuf itti fakkaatee kolfaa gammadaa bilbila amaatii isaa kaasee yeroo haasofsiisu akkana jetteetti dubbatti. Wanta uumametti baay'een gaddaa. Intala keenya siif kennu walii gallee turre. Amma garuu si caalaa sooressa kan ta'e baasii gaa'elaa
guyya tokkotti xumuruu kan danda'u guyyaa gaa'elaa kee irratti gaa'ela godhachuu kan danda'u nama sooressa si caalu argannee waan jirruuf gaa'elli kee fi intala keenyaa adda citeeraa carraa gara biraa barbaaddadhu jedhaniitti dubbatu. Gurraan bilbilaan amanuu dadhabee fiigee gara maatii kanaa deeme. Haa ta'uutii garuu oliin seentu jedhanii balbalatti cufanii veelloo fi suufiin bitamee mana warrasaa jira. Balaa akka irratti hin geessisneef maatiin intala isaanii dhoksanii. Dargaggoon kun wanta godhu wanta dubbatu dhabee duubatti deebi'ee mana warrasaa deemuun akka amma suuraa irratti argaa jirtaniin suufii isaa fi veelloo jaalalleesaa ittiin fuudhuuf ka'ee uffatee guyyaa gaa'elaa isaa maraatuu ta'ee magaala keessa iyyaa maraachaa naannoo jalqabe. Kana dura kan nuti dhageenyu guyyaa gaa'elaa intalli yookiin immoo ilmi yeroo hafudha. Inni kun garuu nama ajaa'ibaa. Guyyaa gaa'ela karoorfatee inni murate irratti dhiira gara biraatu haadha manaasaa jaalalleesaa fuudha. Barri bara qarshii bara maallaqaa ta'ee warri intala isaanii kan dura waadaa galanii harkaa fuudhaniif dhiisanii kan maallaqa qabu waadaa nyaatanii dabarsanii kennanii. Dargaggoon kun maalaa godhu? Akkuma namaa guyyaa gaa'ela kooti jedhee otoo eeggatu maraatummasaaf sababa ta'anii otuu dursanii didaniiru ta'ee wanta gaarii ture. Haa ta'uutii garuu erganni guyyaa koo jedhee gammadee kabajachuuf qophii xumuree kanaan isa ga'anii waa malee seenaawwan kana lamaan waliin isiniif hin dhiyeessine. Moobaayilii bituuf jedhee kaleessaa baasee kan kenne bor jaalalleesaa yoo dhabe qofaa otoo hin taane moobaayilli kun tarii cabee hojiin ala yoo ta'e tarii immoo hattuun fudhattee raajii ishee goote namni kun maraachuu sammuu dhabuu ni danda'a. Bara kana wanti ilaallu wanti nama ajaa'ibsiisu tokko ni jira. Hanga kana darbanii kalee ofii kennuuf miti. Maqaa jaalallee isaanii qaama isaanii irratti kan barreeffatan gaafa adda ba'an lafa lixan dhabu. Kaleenoo kaleedhaatii yeroo hundaa yaadachaa jiraatu. Kanuma qaama ofii irratti barreessan gogaa ofii irra jiruyyuu ofirraa haquun balleessuun wanta hin danda'amneef duuba isaa rakkoo guddaa jira. Jaalalli akkanaa jaalala fayyaa qabeessa miti. Bor kan nama maraachuu jireenya kan nama dhowwatudha. Dubartiinis jaalallee ishee qaama kee gurgureetii kana naaf godhi jechuun gonkumaa irraa hin eegamu. Qaama keenya kana bilisaan Rabbi uumaatu hunduma keenyaaf fayyaa godhee nuuf kenne. Harka keenyaan fayyaa keenya of keessaa kan baasnu yoo ta'e booddee miidhamanii Rabbiin gaafachuun bu'aan qabu. Kanarraa Rabbi nuyis jaalallee keenya isaa eegu. Seenaa guyyaa har'aarraa waa akka barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yoo jaallattan laayikii fi sheer gochuun na jajjabeessaa. Hiriyoota keessaniif illee qoodaa jechaa hojii yeroo hojjettan moobaayilli keessan xiqqoo isinirraa fagaatee kan taa'u yoo ta'e daandiirra yoo deemtan moobaayila keessan boorsaa yookiin immoo kiisii keessan keessa kan gootan yoo ta'e nama isiniif bilbile deemtanii yookiin immoo kiisii keessan keessaa baastanii ilaaluun otoo hin barbaachisiin appilikeeshinii eenyummaa nama isiniif bilbilee dursee kan isinitti himu kaasuuf dhiisuu otoo moobaayila keessan hin tuqiin kan murteeffattan maqaa sirrii nama isiniif bilbileellee kan isinitti dubbatu appilikeeshiniin ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra jira. Ammuma daawunlood gochuun buufachuun itti fayyadamuu ni dandeessu jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadhee adde kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa.